Waaqayyoos Ribqaadhaan akkasittiin jedhe, sabni gudguddaan lama gadameessa kee keessaa ni jiru. Sabni inni guddaanis isa xiqqaadhaaf ni bitama. Seera uumamaa boqonnaa 25 lakkoofsa 22. Jirti Yaaqoob adooko maaliif dhiphiste Ribqaan eessooko eeyyama gooftaa hangafummaani ni eebbifamta obsa qabaannaani. Hangafummaa kee yoomaan barbaade dura dhalachoo kanaan yaade. Kan doorsef miti hangafummaani cimee kan eegeef bara baraani. Yaa Ribqaa saboota lamaan garaa kee jira, inni tokko eessa biraan walira afaan Waaqayyoon dubbatame inni hangafaa guddisuuf bitame. Indi magara bosona ofoodhen dhufa ciree ganama akkam beelofne nyaata dhabuuni du'aaf nu laatu jira gooftaani. Deemee Esaawu gara hojii kee nuuf fide kottoo amala kee. Wal faana nyaannaa kanaati biddoo beekaa mala kee atiin hin diddoo. Yaa Ribqaa saboota lamaan garaa kee jira, inni tokko eessa biraan walira afaan Waaqayyoon dubbatame inni hangafaa guddisuuf bitame. Yaaqoob maaloo an beela'eera Adamos deemee homaa dhabeera naaf kenni ati wanta nyaatamu beelli hamaadha hin danda'amu. Esaawu maal taate hangafa koo hojjechaan jira hojii harmee koo akkan siif kennu nyaata fooni kee itti gurguree hangafummaa kee. Esaawu sababii beela'eef gola Yaaqoob seene. Hangafummaa koos hin barbaadu jedhee sababii hettoo misiraatiif nyaataaf jecha hangafummaa isaa salphise. Anaaf maal godha hangafummaan koo beelaan darbinaa
lubbuun koo waanan barbaade anaafis laadhu hangafummaa koo siif kenne fudhu. Akkana naallee erga kakatte nyaachuu dandeessa ittoo hawwite. Nyaanni garaa fi garaa nyaataafi lamaanuun badoo hunduu yeroo fi